TikTokii irratti viidiyoon keessan sababa inni viiraalii ta'uu dideef, viiraalii jechuun sababa inni bahee mul'achuu dideef, icciitii TikTokii karaa sadii isinitti agarsiisuu hin danda'a. Viidiyoo kan hanga xumuraatti yoo ilaalte kana booda TikTokii irratti viiraalii ta'uu dandeessatis viidiyoo yoo poostii goote jechaadha. Ati nama karoora viidiyoo poostii godhuu qabu yoo taate, hojii garaagaraa hojjechuuf nama fedhii qabu taate viidiyoo kan hanga xumuraatti ilaali. Gamanumaan gara TikTokiin seena. TikTokii seennee akkaataa itti yeroo uploadii goonu dirqama raawwachuu qabnu. Namoonni maal raawwatu TikTokii irratti yeroo uploadii godhan kan isaan viiraalii ta'an jechaadha. Kanan isinitti agarsiisa. Bakka pilaas milikitii cuqaasna TikTokii irra viidiyoo seensisuudhaaf. Egaa erga pilaas milikitii caannee booda viidiyoo qopheeffanne sana addoo upload jedhu kana cuqaasuudhaan seenna jechaadha. Viidiyoo qopheeffanne sana fe'uudhaaf. Egaa gamanumaan viidiyoo qopheeffanne sana erga fudhannee fakkeenyaaf footoo kana poostii godhuufidha jennu ani. Footoo kana gaafa poostii godhuudhaaf jedhu bakka next jedhu kanan cuqaasa. Next ergan cuqaasee booda jechaadha. Descriptionii bakka kanattidha kan hin barreessuu qabu. Bakka kanatti xurutti of eeggachuu qabdu. Egaa steppiin inni jalqabaa addanattidha. Bakka kanatti maal barreessitu jalqaba irratti mallattoo maslaalii cuqaastu. Mallattoo maslaalii erga cuqaastanii booda jecha viiraal jedhu kana barreessitu jechaadha. Namoota hedduu bukkee akka isiniif ga'uuf. Argitanii jirtu viiraaliin ammam inni qabu jechaadha. Namoonni ammas yoo xiqqaate view isiniif argamsiisuu danda'a. Namoota hanga kana biratti isiniif imparteeshinii yookiin immoo beeksisa hojjechuu danda'a. TikTokiin ofiisaa jedhee isiniif kaa'aa jira. Viiraal kan jedhu cuqaastu. Next step itti aanu ammallee mallattoo maslaalii cuqaasuudhaanii dirqama Itoophiyaa yookiin immoo Oromoo TikTok jettanii barreessitu. Isiniif galee Oromoo TikTok jedheen barreessa. Oromoo TikTok irra ammam akka namni ilaaluu danda'u yoo xiqqaate miiliyoonii 16 argaa jirtu. Hanga B16tti kan jirudha jechaadha. Kanaaf biliyoonii 16 bukkee isiniif geessisuu danda'a. Addunyaa mararra kan jiran jechaadha. Oromoo TikTok jedhee. Steppiin inni jalqabaa kanadha. Amma immoo irra deebitanii jechaadha kan isin gashuu qabdanii. Fakkeenyaaf Maaster Abinnet, Mansuur Jamaal, Raachuu Tasfaayee akkasuma namoota bebbeekamoo TikTokii irraa maqaa isaanii fayyadamtanii viidiyoon keessan isaan bukkee dhaqee akka ga'uuf, isaan bukkee ga'ee jechuun namoonni isaan qaban akka isaan ilaalaniif carraa guddaa argattu jechaadha. Warroota kana gashuudhaafoo jalqaba irratti mallattoo ani isinitti agarsiise kana gashitu jalqaba irratti jechaadha. Isheen maraa qabdu kana cuqaastu. Erga kana cuqaastanii booda bakka kana sinfida. Bakka kana erga sinfidee raachuu jettanii barreessitu. Bakka duwwaa kanatti jechaadha. Raachuu jettanii barreessitu. Egaa raachuu tasfaayee jalqaba irratti fidee jira. Raachuu cuqaastu. Raachuun bakka kana dhuftee galte jechuun viidiyoon keessan kallattiimaan yeroo lakkistan raachuu bukkee dhaqa jechaadha. Steppiin lammaffaa kana fakkaata. Haala kanaan yoo barbaaddan Mansuur Jamaalis barreessuu ni dandeessu. Seentanii jechaadha. Egaa inni itti aanu inni xumuraa yoo viidiyoo keessan yeroo lakkisuuf jettan bakka kanatti viidiyoo keessan kan ilaalu eenyudha jedhee isiniif kaa'a isiniif jechaadha. Yeroo cuqaastan kan keessan maal jedhee jira? Friend jedhee jira jechaadha. Friend isa jedhu irraatii everyoonii kan kiyya kanatti sirreeffattu. Kanadha. Kana booda poostii gootu yeroo muraasa keessatti viiraalii ta'uu danda'a jechaadha viidiyoon keessan. Kanaaf guyyaa irraa viidiyoon kun isin fayyadeera yoo ta'e laayikii godhaa, sheerii godhaa, hiriyoota keessan bukkee haa ga'u. Galatoomaa, turtii gaarii.